Akkam jirtan daawwattoota kiyya qaqqaalii dhiyeenya kana egaa aappiin tokko ajandaa ta'uun isaanii beekama. Aappii namni hundi irraa dubbachaa jiru kanaan irraan tana waliin barsiisa. Aappiin kunis egaa akkuma beekamu Bazar App jedhama. Haala kamiin akka aappiin kun hojjetu akkasumas aappii kanarraa haala kamiin qarshii dalaguun akka danda'amu kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Akkuma isin agartan kana egaa aappii kana banadheen jira. Aappiin kun yeroo isin bartan haala kana fakkaata jechuudha. Akka isinitti mul'atu kanatti aappiin kun irra guddaadhaan kan inni irratti hojjetu waa'ee ispoortii irratti. Haaluma kanaan egaa viidiyoo namoonni asirratti gadhiisan haala kanaan ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoon namoonni asirratti gadhiisan haala kana fakkaata. Akkuma tiktookiiti jechuudha. Viidiyoo tiktook fakkaattu haala kanaan namni asirratti gadhiisa. Isinillee haaluma kanaan viidiyoo asirratti gadhiisuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf egaa aappii kana haala kamiin galmoofna yoo jettanii gaafattan aappii kana yeroo silkiidhaan yoo seentanis akkasuma kompiitaraan yoo seentanis aappii kana galmaa'uu ni danda'ama. Anammaan tana kompiitaraan seenee jira. Haala kamiin ni galmaa'a akkuma isin agartan kanatti log in yookaan ammoo continue with Google ka jedhutu jira. Opshinoota gara sadiitu jira jechuudha. Opshiniin tokkoffaa log in with email ka jedhu kana. Opshiniin lammaffaa continue with Google. Opshiniin sadaffaa ammoo continue with Apple ka jedhu kana. Kana dura yoo galmootanii jiraatan log in gootanii yoo galmaa'uu baatan ammoo sign up ka jedhu kanaatu gara jalaa kana jira. Haaluma kanaan sign up ka jedhu kana nagattu qachuudhaan sign up godhuu ni dandeessan jechuudha. Anamma mee continue with Google ka jedhu kana nagattu qadheetiin haala kamiin Google kiyya fayyadamee gara aappii kanaa seena jechuudha. Kanaaf imeelii keessan ni filattanii imeelii keessan yeroo haala kanaan filattan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Egaa amma gara aappii kanaa seeneen jira. Yeroo gara aappii kanaa seentan haala kanaan jalqaba aappiin kun akkuma jalqaba isinitti himetti egaa aappiin kun ispoortii isiniin jeen jira. Kanaaf aappiin kun ispoortii waan ta'eef haala kanaan wantoota ispoortiidhaan wal qabatan isiniif fida. Haala kanaan ol ooftanii waan ispoortiidhaan wal qabatan kana laaluu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf as keessa gosoota ispoortiiti. Gosoota ispoortii kana keessa ka jaalattan kilik irra gootaniiti filattan jechuudha. Haala kanaan select gootanii baaskeetbool fakkeenyaaf vooliibool, teekwaandoo, atleetiks haala kanaan filachuu dandeessan jechuudha. Ka barbaaddanii yoo barbaadu battan ni dhiiftanii swimming fakkeenyaaf akkasuma golfii, wrestling, karaatee ispoortii gosa barbaaddan as keessaa filachuudhaan softball, tennis, baseball kanaaf ispoortii gosa barbaaddan haala kanaan egaa filattanii booda maal jettanii ni next jettanii jechuudha gara itti aanutti dabruudhaaf. Haala kanaan erga filattanii booda egaa anamma fakkeenyaaf haala kanaan filadheen jira. Kanaaf erga haala kanaan filattanii booda maal jettanii ni next ka jedhu kana argattu qattanii yeroo isin next ka jedhu argattu qattan add your name and the user name jee isinii fida. Haala kanaan gaa ifiifuu automatically isinii fida. Kanuma jiru kana irra gattu qachuu ni dandeessanii yoo barbaadan ammoo haala kanaan asirra gattu hidhanii jijjiiruu dandeessanii maqaa keessanis haala kanaan jijjiiruu dandeessan jechuudha. Kun user name kiyyaa nama fakkeenyaaf inni kun ammoo maqaa kiyyaa waan ta'eef isin yoo barbaadanii jijjiirtanii yoo barbaadan ammoo isuma kana dhiifachuudhaan next jettaniini. Yeroo isin next jettaniin akkuma isin agartan kanatti add your gender jaa saala keessan akka isin filattan isin gaafata. Asirraa yeroo gattu qattan male and female ka jedhutu jira. Kanaaf yoo dhiira taatan male ka jedhu yoo dhalaa taatan ammoo female ka jedhu filachuudhaan next ka jedhu kanarra gattu qachuudhaan gara itti aanutti dabartanii itti aansuudhaan add your age ka jedhu kanaatu jira. Your age want to be displayed on your profile jaa. This data will only be used in analytics jaa. Eejiin keessan akkuma beekamu profile irratti isiniif hin mul'atu yookaan profile irratti nama biraatiif hin mul'atu garuu analyticsiidhaaf itti fayyadamna jechaa jira. Kanaaf eejii keessan haala kanaan asitti ni guuttan jechuudha. Kan amma eejii kiyya niin guuttadha asitti eejii kiyya niin guuttadha. Ergasii next jettaniin erga eejii guuttan booda yeroo isin next jettaniin gara fuula kanaa isin fiduudhaan fuula kanarra maaltu jira add profile photo ka jedhu kanaatu jira. Add profile photo ka jedhutu jira. Kanaaf profile photo keessan kompiitara keessan irraa yookaan ammoo silkii keessan irraa irra gattu qachuudhaan footoo barbaaddan garana fidachuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaa yeroo isin irra gattu qattan footoo keessan iddoo isin irraa filattan kompiitara isiniif bana. Haala kanaan deemtanii footoo keessan bakka barbaaddanii footoo barbaaddan filachuu ni dandeessan jechuudha. Okay, haala kanaan anuma fakkeenya kompiitara irraa kaameeraa yoon qabaadhe kaameeraa keessaa footoon qabu akka tasaatti. Kanaaf gaa footuma barbaadan takka argattu qachuudhaan oppiin yeroo isin jettanii haala kanaan profile footoo keessan isiniif jijjiira jechuudha. Yoo barbaadan skip jettanii irra darbuu ni dandeessan steepii kana. Haala kanaan erga guuttanii booda next ka jedhu kana daawwattan jechuudha. Next yeroo isin jettaniin go to referral ka jedhu kanaatu jira. If you received a referral code from your friend you can add it here and earn free points by creating your profile jaa. Kanaaf referaalii yoo qabaattan asitti referaal koodii yoo qabaattan koodii asitti dabaluu dandeessanii referaal koodii yoo qabaachuu baattan ammoo skip jettanii
bira darbuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf anamma referaal koodii hin qabu waan ta'eef skip kaja kanaan tuqadha. Egaa akkuma isin agartan kana gara dhumaa irratti maal nuu fida privacy policy nuu fida. Privacy policy kana egaa waa'ee appilikeeshinichi irratti maaltu akka hayyamamu maaltu akka hin hayyamamne wantoota jedhan hundaa'u heeraaf seera appilikeeshinichaatiin wal qabatee isinii fida waan ta'eef kanneen hundaa'u laaltanii dubbistanii ergasii I accept kaja kanarra gattu gattanii jechuudha. Erga dubbistan booda I accept kaja yeroo isin gattu gattan egaa haala kanaan galmooytanii jirtan jechuudha. Ammaan tana galmooytanii jirtanii kanaaf kunu galmaa keessan asirratti maqaa keessan isinii fida. Okay, haala kanaan appilikeeshinicha irratti galmooytan jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya appiin Buzzer app jedhamu kun akkuma isin agartan kana fakkaata. TikTokiin appiin kun baay'ee wal fakkaata jechuudha. Maaliif TikTokis haaluma kanaan viidiyoo scroll gochuudhaan ilaaltanii appii kanallee akkuma isin agartan kanatti viidiyoo scroll gochuudhaan kan isin ilaaltan jechuudha. Kanaaf TikTokiin appii baay'ee wal fakkaatudha. Akkuma isin agartan kanatti viidiyoo haala kanaan scroll gochuudhaan ilaaluu dandeessu. Irra guddaa viidiyoon inni irratti xiyyeeffatu viidiyoo waa'ee ispoortii irratti jechuudha kan inni xiyyeeffatu. Kanaaf irra guddaa ispoortiidhaaf hojjetamee jechuun ni danda'ama jechuudha appiin kuni. Akkuma isinitti mul'atu kanatti appiin kun daashboordiin isaa kana fakkaata. Amma iddoon ani irra jiru kun hoomiidha. Hoompeejiin isaa kana fakkaata jechuudha. Egaa naannoo kanaan miseejii qacaruutu jira. Miseejii kanarratti yoon gadhabadhe miseejii namni isinii barreessee jiraate miseejii san isin agarsiisa jechuudha. Gruuppii haaraa uumuu barbaadan haala kanaan mallattoo iddoo kanarra yoo gattuutan new group chat kaja kana tuquudhaan gruuppii haaraa uumuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf iddoon kun iddoo miseejiiti. Akkasumas ammas kan itti aanee jiru kun akkuma isin agartan kanatti notification jaa. Notificationii kanarra yoo gadhabattan notificationii yoo jiraate notificationii isinii fide jechuudha. Yoo notificationii jiraachuu baate ammoo haala kanaan no new notification jechuudhaan isin agarsiisa. Itti aanee kan jiru ammoo settingiidha jechuudha. Setting kanarra yeroo isin gattan haala kanaan settingii isinii fida. Setting kana keessaa wantoota baay'ee sirreessuu dandeessanii wantoota baay'ee akkaawuntii keessanii sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf meeseejii namni isiniif ergu alloo gochuu fi alloo gochuu dhiisuu dandeessanii haaluma kanaan last see waan jedhamu kan akka akkaawuntii keessan irratti mul'atu gochuu dandeessanii. Akkasuma yeroo isin akkaawuntii keessan irra jirtan yeroo isin aktiif taatanii jirtan aktiif akka isin taatan onlaayinii akka isin agarsiisuuf isa kana on gochuu dandeessanii. Akkasuma off illee gochuu dandeessan jechuudha yoo barbaaddanii. Notificationii akka isin dhufuu yoo barbaaddan isa kana on gootanii yoo notificationii barbaaduu baattan ammoo isa kana off irraa gootanii. Akkasuma karaa jalaa kanatti ammas following yoo hide akka isin godhuu yoo barbaaddan isa kana gattu kutanii kanaaf following hide isin godhu jechuudha. Yoo isa kana on gootan ammoo following keessan ni agarsiisa jechuudha. Kanaaf nama follow isin godhu isin ni agarsiisa jechuudha akkaawuntii keessan irratti yoo isa kana on gootanii. Gara gadii kanarraa akkuma isin agartan kana delete akkaawuntii qajabuutu jira. Akkaawuntii keessa yoo delete godhuu barbaaddan gara gadii kana dhuftaniituma delete akkaawuntii qajabuun argattu gochuudhaan akkaawuntii keessan delete gochuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan akkaawuntii keessa yoo cufuu barbaaddan delete akkaawuntii qajabuun argattu gochuudhaan akkaawuntii keessan cufuu dandeessanii. Akkasuma gara asaanuu kanaan ammas maaltu jira? Gara mirgaa kanaan poointii qajabuutu jira. Poointii walitti qabachaa deemtan jechuudha. Appii kanarraa poointii yoo isin walitti qabachaa deemtan poointiin keessan san gara dhumaatti maal isiniif ta'a gara kiriptookarensiitti yoo appiin kun jijjiirame yookaan ammoo bazariin kun yoo gara kiriptookarensiitti jijjiirame poointiin keessa kun yeroo sanitiin fayyadaa jechuudha. Poointiin asitti walitti isiniif qabamu kun kanaaf iddoo kanatti poointii qajabu kanaatu jira. Poointii keessan yeroo yeroodhaan walitti guurrachaa deemtanii jechuudha. Akkasuma gara gadii kanatti what's happening jedhee who to follow kajabu kanaatu jira. Trending illee isin agarsiisa jechuudha. Ispoortii irratti maaltu trendii akka ta'aa jiru isin agarsiisa. Bazarii keessatti maaltu akka trend ta'aa jiru isin agarsiisa. Kanaaf gara gadii kanaan ammas who to follow jedhee namoota isin follow godhuu qabdan haala kanaan isinii fida jechuudha. Kanaaf as keessaa namoota barbaaddan follow gochuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan namoota barbaaddan follow gootanii namoota follow gochuu dandeessan jechuudha. Egaa haala kanaan appii kana akkuma TikTokitti ilaaluu dandeessan jechuudha. Akkasuma appiin kun ammas karaa sadiin isiniif kaffaluu danda'a jechuudha. Karaa sadiin isiniif kaffala appiin kun. Karaa sadiin isiniif kaffaluun tokkoffaan maali? Tokkoffaan karaa viewuutiin isiniif kaffalaa jechuudha. Akkuma beektan TikTok irratti viidiyoo gadhiisuudhaan karaa viewuutiin TikTok biyya alaa yoo ta'e isiniif kaffala. Appiin kunis haaluma saniin viidiyoo appii kanarratti gadhiisuudhaan viidiyoo barbaadan viidiyoo iddoo barbaadanii fidanii gadhiisuu dandeessan. Ammaa tana seerriin baane waan ta'eef viidiyoo asirratti gadhiisuudhaan viidiyoo keessan yoo namni isiniif laale yookaan ammoo viewuudhaan
qarshii isiniif kaffala jechuudha. Appiin kuni viiyuudhaan viidiyoon keessan viiyuu guddaa yoo argate haala saniin qarshii isiniif kaffala jechuudha appiin kun. Egaa viidiyoo kama akkam asirratti gadhiifna jettanii yoo gaafattan viidiyoo barbaadan gadhiisuu dandeessan. Ammaaf seerri bahee hin jiru. Seerri itti bahee hin jiru. Ganaa seerri bahaaf waan ta'eef jecha TikTok irraa fidanii asirra gadhiisuu dandeessanii TikTok gubbaa deemuudhaan viidiyoo barbaadan laaltanii yookaan ammoo viidiyoo ispoortii wal qabatu TikTok irraa daawunlood gochuudhaan watermarkii malee jechuudha daawunlood gochuudhaan viidiyoo watermarkii hin qabne ergasii gara appii kanaa fidanii appii kanatti fe'achuu dandeessan jechuudha akka barbaadanitti. Ergasii viiyuun isaa yoo vaayiraal isinii bahee viidiyoon san viiyuudhaan isiniif kaffala jechuudha appiin kun. Kanaaf karaan jalqabaa kan appiin kun ittiin isiniif kaffalu karaa viiyuu yookaan ammoo karaa viidiyoo ilaalcha viidiyoon keessan argatiin isiniif kaffalaa jechuudha. Kalammataatti osoo hin dabarre dura viidiyoo keessan create post kajabu kanaatu jira iddoo kanaa. Kanaaf create post kajabu kana argattu gochuudhaan viidiyoo barbaadan appii kanarratti fe'achuu ni dandeessan jechuudha. Lammaffaa irratti inni lammaffaa kan appiin kun isiniif kaffalu karaa riferaaliitiin jechuudha. Karaa riferaaliitiin appiin kun liinkii isiniif kenna. Liinkii appiin kun isiniif kenne san fuutanii namatti ergachuudhaan namoota adda addaatti ergachuudhaan namoonni san liinkii sanii yeroo gara appii kanaa seenan liinkii saniin seenanii yeroo appii kanarratti galmaa'an haala saniin appiin kun isiniif kaffalaa deemaa yookaan ammoo doolaara isiniif lakkaa'aa deemaa jechuudha appiin kun. Namoonni baay'een daawwatuma liinkii keessaniin appii kanarratti galmaa'uun appiin kun doolaara isiniif lakkaa'aa deemaa. Karaan riferaalii kun karaa baay'ee ittiin appiin kun namaaf kaffalu karaa beekamaadha jechuudha karaa riferaalii kuni. Akkasuma karaan sadaffaa kan appiin kun ittiin namaaf kaffalu karaa airdroppiitiin jechuudha. Karaa airdroppiitiin akkuma agartan kana poointiin kun asitti baay'achaa yeroo isiniif deeme poointiin kun yeroo isiniif dabalaa deemu dhumarratti egaa appiin kun akkuma airdroppii warra biraatti gara kiriptookarensiitti jijjiiramuu isaa hin oolamu. Yoo gara kiriptookarensiitti appiin kun kan jijjiiramu taate yookaan immoo poointiin kun gara kiriptookarensiitti kan jijjiiramu taate ergasii poointii asii qabdan kana gara kiriptookarensiitti isiniif jijjiiramte jechuudha. Poointiin kun appiiwwan ni beeytan airdroppii kana dura ni beeytanii airdroppii baay'eetu darbee airdroppii kanaan baay'eellee rikoomandii isiniin godhu garuu airdroppii illee qaba waan ta'eef appiin kun karaa airdroppii saniin isiniif kaffalaa jechuudha. Karaan inni sadaffaa kan ittiin isiniif kaffalu. Kanaaf poointii kana asitti walitti qabachuudhaan gaafa wantichi kun gara airdroppiitti jijjiirame gaafa wantichi kun gara kiriptookarensiitti jijjiirame poointii kana haguma poointii kana qabdaniin isinilleen gara qarshiitti jijjiirachuu dandeessa yookaan ammoo gara doolaaraatti jijjiirachuu dandeessa waan ta'eef karaa kanaan isiniif kaffaluu danda'a jechuudha appiin kun. Kanaaf appii kanaa waan tokko yeroo inni dura dhufe itti fayyadama waan ta'eef akkuma asirratti agartan kanatti daftanii namootu itti fayyadamuu qabdanii galmaa'uu qabdanii. Kanaaf appii kana itti fayyadamaan isiniin ja'a. Viidiyoon irraa kanuma fakkaataa viidiyoo biraatti walitti deebina nagaatti.